haadha warraatti yetanaan bara 2000tti wal barre yeroo sana isheen barattuu kutaa kurnaffaa turte. Baruma kana qormaata guutuu biyyoolessaa fudhatte qabxiin isheen argatte gara barnoota qophaa'inaatti kan ishee dabarsu hin turre. Kanaafis bara 2001tti maatuma ishee waliin baatee bara 2002tti gaa'ila keenya raawwanne. Bara 2003ttis barnoota diippiloomaa dhuunfaadhaan barachuu akka qabdu irratti waliin mari'annee waliin murteessine. Sana boodas kolleejjii fayyaa tokko galte barnoota ishii jalqabde. Naannoo ani fi ishiin jiraannu kana kolleejjiin dhuunfaa waan hin jirreef ofirraa fageessee barsiisuudhaafan dirqame. Kanaafis ji'aan kiraa manaa fi kaffaltii barnoota ishiif jedhee qarshii 800 ji'umaan ergaafiin ture. Turtii keenya kana keessattis ji'a 2 yookaan ji'a 3 akkuma wal yaannetti dabareedhaan anis ishee bira deeme isheenis na bira dhuftee wal gaggaafachaa turre. Yeroo mana kireeffattee barachaa turtettis kophuma kireeffattee barachaa turte. Waggaa 3 guutuu jaalalli keenya otoo hin qabbanaa'in akkasiin erga dabarsinee booda bara dhumaa kanarra rakkoon tokko nu gidduutti uumame. Reefuma ji'a 3 dura yeroo isaan qormaata xumuraatiif qophaa'aa jiran namni wayii oduu wayii natti hime. Isheen nama biraa waliin jaalala jalqabdeetti gurbaan wayii deemee qofa ishii bira bulaa jiranaan jedhe. Yeroo sanattis akkam akkan ta'e hin beeku. Halkan keessaa sa'a 5tti bilbilaniit dubbii kana natti himan. Anis obsuu waanan dadhabeef bilbileen ishee arrabse. Duraanuu nama jedheen sitti dhamaa ture malee ati akka nama hin turre nan beeka jedheen haadha warraatoo omaa tokkolleen irratti argee hin beekne tana arrabse. Maalin balleesse maal dhageesse eessaa dhageesse jettee boo'uu jalqabde. Duraanuu beeka ijji gamnaa dura boossi hojii keetu si boossa jedheen bilbila irratti cufe. Deddeebitee yoo bilbiltus bilbila ishii hin kaasne. Miinjota isheetii fi hiriyoota kootti himuunis halkan guutuu natti bilbilaa bulanii. Anis bilbila koo nan cufadhe callisee taa'e. Isheenis qormaata ishee dhiistee fiigdee dhufte. Maal akkan balleessee fi eenyurraa maal akka dhageesse takka takkaan natti himinaan jette. Yeroon ishee argutti sirumaa ani akkan ta'e hin beeku. Dhamaatii koo waggoota 3tu natti mul'ate. Kanaaf ani kanan siin jedhu waan tokko qofaadha. Si waliin haasa'uu hin barbaadutti na fuulduraa deemin jedheeni. Isheenis waan biraa hin dubbanne. Abbaa fi haadha koo bira dhaqxee ilma keessan kashlabbee kana narraa dhoowwadhaa jettee na arrabsitee maatii koos arrabsitee deemte. Hiriyaa kiyya dhimma kanatti hime bira deemen gurbaa ishee waliin bule jette kana natti agarsiisi jedheeni isas barbaanne arganne. Viidiyoo muuziqaa afaan Oromoo akkasumas muuvii, diraamaa, kaamadii fi oduulee garagaraa kwaalitii bareedaa HD'dhaan ilaaluu yoo barbaaddan YouTube irratti Bakakkaa Entertainment Channel subscribe godhaa. Bakakkaa Entertainment kan Oromooti. Hiriyaa kiyya dhimma kanatti hime bira deemen gurbaa ishee waliin bule jette kana natti agarsiisi jedheeni isas barbaanne arganne. Intala tanaan eessatti wal beektu jennaan aniif ishiin daree tokkotti waliin barannaa barattoota kutaa tokkooti. Kanaafis assaayimentiin nama 5 nuu kenname waan tureef guyyaa 2 mana ishii deemee waliin hojjenne malee walitti dhufeenya biraa tokkolleen hin qabnu naan jedhe. Warra mana kireessaniif bira dhaqeessa iccitii kana nan gaafadhe. Akkami dhiirri as dhudhufu jira jedhee gaafannaan lakki nam tokkolleen hin jiru. Sirumaayyuu intalli teenya ishee xiqqittiin tun ishii biraa hin baatu ishuma bira bultinaan jedhani. Guyyaa gurbaan ishee bira bule jedhame kanas intalli xiqqoo sun akka achi bulte kan natti himame. Intala xiqqoo tanas nan gaafadhe isheenis barattuu kutaa 8ti. Lakki namni nu bira dhufu hin jiru. Gurbaan tokko dhufee galgala buna dhugee irbaata nyaatee wajjin qo'atanii asii deeme naan jette. Sana boodas isheetti deebi'ee ishee dhiifama gaafachuuf yaalus homaa ofitti na dhiyeessuu didde. Maatii keenyan badiin kootii maanguddoota ergaa jennaan nuti ishee deeffachuuf maanguddoota hin erginu. Ishii guddisneet nu arrabsitee deemte. Miila ishiitu qa'ee kanatti hin deebsin jedhanii maatiin koos na didani. Kanaafis ofuma kootii maanguddoota kadhadhee ergannaan isheen du'eetan mul'adha morma koon na cita malee ani isatti hin deebi'u. Yeroon hojii qabadhe maallaqa inni natti baasee na barsiisee mara isaas nan kennaaf. Kanaaf waan tokkolleen isarraa hin barbaadu isa waliin jiraachuus hin barbaadu jettee didde. Anis sossobee dadhabnaanan ittiin irraanfadha jedhee intala takka kaadhimadhe. An kaadhimachuu koo dhageenyan immoo amma miinjota ishee kanaa fi hiriyoota kootti himattee walitti nu araarsaa walitti nu deebisaa. Duras ani balleessaa hin qabu balleessan kan isaati. Yeroo sanatti baay'ee aaree waanan tureef murtoo kana fudhadheen jira. Erga saniis taanan isa malee ani waan biraa waanan keessa gale hin qabu jettee hiriyoota koo kanaa fi miinjota ishee kanatti himatte. Dhimma kana maatii kootti himnaanis maatiin koo nuti durayyuu sitti himneerra hin barbaannu. Amma immoo qa'ee nama biraa nu seensistee intala namaa jalqabdee deemuun hin danda'amu naan jedhan. Haadhi warraatootunis barnoota ishii barana eebbifamte turte. Akkami barnoota ishii eebbifamteetti jedhee gaafannaan lakki bara kana hin xumurattu bara itti aanu fixatti naan jedhani. Ana garuu bara kanan eebbifama jettee natti himtee turte. Anis kanan beeku akkasitti kanan kaffalees amma kan waggaa 3ti. Dhimma kana qulqulleessaa jedhee hiriyoota koo kana gaafannaan yeroo tokko na dhukkubee waanan tureef bara dhufuun eebbifama jettee jira kanatti himte. Dhimma kanas duraan na sobdee darbuun ishee baay'ee natti dhaga'ameera.
kanaaf erga na dhoksite hiccitiin jedhame sirrii ta'uun ooluuti kanumaan amma jalqabee kanaan itti fuulaatas nan jedha kanaaf yaa dhaggeeffattoota marii otoo isin taatanii haadha warraatu jalqabaa kanan itti dhama'ee barsiisaa ture tanatti hin deebi'amoo ishee dhiiseen kanan amma kaadhimadhe kan maatiin koonaaf jaalate tana waliin jiraadha otoo isin taatanii maal gootu.